waa eegaluun dura maal akka hojjetu fi maal akka gochuu qabu isinii Ashama argafuuni ordoftoota arganneetu TV Rahel TV akkam jirtu bakka jirtu hundumattuu nagaa kanaaf taatan abdiin qaba kanaaf Rahel booda kana kowa mashiinutti deddeebi'aa jirti jechuu dandeessu sirriidha kanaaf Rahel akkuma beekamu mana arabaati hojiin ishii sa'aatii man qabutti sa'aatii waan xiqqoo dabarsa kanaaf ijoolleen like share subscribe like share subscribe gochuu inni raaffatinadha warreen haaraa taataniif anaa dhufu isiniin jedheera har'a waa tokko qabadheen dhufe innis waan tokko waa'ee jireenya namaa ta'e yookiin immoo namni tokko waa eegaluun dura maal akka hojjetu fi maal akka gochuu qabu isinii ibsaa akka namni hanguma qaburraa waa isinii ibsaa wanti nani kana garuu jedhuu fi ijoollee business yookiin immoo waa dalaguu eegaltanii fi innis maayini warreen business eegaluudhaaf fi yookiin immoo kara daldalaa seenuudhaaf yaada qabdanii namoonni baay'een karasitti yaada kan qabdanii jiru. Namoonni baay'eenis immoo akkuma nu beeknu namoonni na beektanis keessan wal beeknus namoonni biyya ala biyya jirtanii kara biyya galtanii daldala eegaltanis kan daldalli isinii ta'uu didee kara biyya alaatti deebatanis kanaaf wantoonni kun informationii ijoollee dhumti arabaa yookiin immoo hiriyoonni tiyanaa kennan irraan wanta kana guure sin barsiisuuf yookiin immoo wantoota tokko sin dabarsuuf kee innis maal inni haala daldalaatti jechuudha daldala tokko eegaluudhaaf maal gochuu qabna yoo jenni wantoota nu gochuu qabnu sanii jechuudha duraan dursinii iddoo daldala sanii filachuudha daldala sanitti eegalee dura maal akka daldallu filachuudha maal daldalla jennee filannaa erga waa'ee daldala keenyaa yookiin biizinasii keenya san filanne maal filachuu qabnare pileesii yookiin immoo naannoo iddoodha jechuudha iddoo filanna erga iddoo yookiin immoo pileesii san seeran laallee maal jennee akkam goonare amma naannoo san research gochuu dandeenya jechuudha raamdii yookiin naannoo san research gochuu eegalla erga research gochuu immoo maal eegalla wantoonni research irratti adeemsisnu yookiin immoo qorannoo irratti adeemsisnu sun maal yoo jettanii wantoota lama wantoota san irratti maal research gochuu qabnare namoota hangamiititu naannoo kana keessa jiraata namoota hangamiititu oduun buna jabanaa kana bane buna kana narraa dhuga jenne dura kana qopheeffachuu qabnaa jechuudha erga naannoo kana qopheeffanii booda namoonni ijoollee umurii isaanii waan mi'aa barbaadanii fi umurii isaanii immoo waan mi'aa bunaa fi shaayii barbaadan kun hangam nama hangamiititu naaf maamila ta'uu qaba nama hanganaa kana ergan kana itti gurgureen booda ani immoo bu'aa akkamiitiin argadha bu'aa san argachuuf wanta kana meeqan eegaluu qaba jechuu qabna jechuudha maaliif zinjinni daldala tokko akkamitti waan maallaqa fuunee biyya arabaatii galle jecha maallaqa san firfirsuu qabna dura wantoota kana research yookiin qorachuu qabna jechuudha wanti kun dirqama research gochuun dirqama waan tokko eegaluun dura jechuudha kanaaf ijoolleen biyya arabaatti galuu yookiin immoo namoonni daldala eegalu baay'een ijoollee biyya arabaatti galu baay'ee waan kanarratti kan hirmaannu kanaaf wantoota akkana kana qorachuu qabna erga qoranneen booda kara daldala keenyatti galuu qabna jechuudha kanaaf erga daldalattis galle immoo daldala keenya san akkuma wanta namaa dalagnu kanatti jechuudha irra dhaabbannee waan qulqullinaan namoota dhufaniif agartan namoota dhufaniif maamiloota keenya alaa dhufaniif fuula gaarii kabaja fi wantoota qulqulluu ta'e waan mafeet isaa ta'u bunas haa ta'u maalis haa ta'u
suuqasaa ta'u maalinni nu piroodaaktiin nu qopheessinu yookiin wantoonni nu qopheessinu sun qulqulluudhaan haala kabaja qabu waliin yoo ta'e maamilli keenya akka barbaadetti dhufee nurraa dhuguu yookiin waasan fayyadamuu danda'a jechuudha. Garuu maallaquma qabne namoonni baay'ee nama yeroo biyyatti gallee akka waan nama tuffachuu maal kanatu mul'ata. Nama kaleessa keessaa baane baadiyyaadhaa isoo dhufne qote bulaa keessaa isoo dhufne hiyyeessa keessaa isoo dhufne dureessa keessaa isoo dhufne namni kun walqixuma sibratti jechuudha. Sibratti namni kun walqixuma maaliif maamila keetii jechuudha. Maamila kee waan ta'eef maamilli hunda caala maamilaaf kabaja kennuu qabna jechuudha. Wantoonni akkasii kun biizinasii irratti baay'ee faayidaa qabu jechuudha. Kana walitti fayyadamne jechuudha. Callisneetuma akkasumatti karuma daldalaatitti yoo galle baay'ee maaliif bu'aa isaatis dadhabbii isaatillee sanuma bu'aa isaa caalaa jechuudha. Baasiin nu baasnuu fi maallaqni nu argannu suni walgite taanaan baay'ee rakkisaadha. Baasiin nu baasnu xiqqaa ta'e wannu galiin nu argannu sun baay'ee ta'uu qaba jechuudha daldala irratti. Kanaaf yeroo baay'ee ijoolleen asii gallee maallaqa walitti qabnee daldala eegalle jennee eegalleetis daldalli sun milkaa'uu didee karaa biyya Arabaattis deebinee biyyi Arabaa sunis immoo yaada maallaqa duraan badeessaniitti irratti oduma yaada keenyan aaruu oduma gaddinuu deebineetuma yookiin dhibeerra buunaa yookiin waan hin taane irra buunaa maaliif maallaqa badeef namni waan darbe hin darbatanii kan darbeera yoo waa tokkorraa maali dogoggorarraa beekumsa argattaa jechuudha. Waan dogoggorri tokkorraa beekumsa argannu hundumti keenya abdii qabna jechuudha. Kanaaf namni addunyaa kanarratti hin kassarre yookiin immoo namni maallaqni jalaan nyaatan hin jiru jechuudha. Namoota kan biyya biraa deemneedhanii kan maallaqa nyaatanis hin jiru. Nyaatamanis hin jiru. Kanaaf isii keessaa anillee tokko seenaasaa har'aa fi nuti seenaa kiyya immoo waa'ee maallaqa nyaatamuu yookiin immoo biyya biraa deemee nyaatamuu sababa isaa isinitti himaa yeroo biraa har'a waa'ee biizinasii irratti qabadhee isinii dhiyaadhe. Kanaaf hordoftoonni Raahel Tuubiitiif argannee tuubii yeroo baay'ee yaa'anii small businessii yookaan entrepreneuring baradhee suni naannoo 2002 baradhee hanga kana hunda kaasamuu namaa keessan taa'u sirriidha. Wanti barraa'ellee biyya kana naa harkan jiru biyya kiyya jira jechuudha. Wanti nani barreessee daftara kiyya irra jira. Kanaaf daawwattoonni fi hordoftoonni Raahel Tuubii Raahel yeroo baay'ee waan gaggabaabaa afaan Oromootis karaa biizinasiitis amma yeroo baay'ee isin jedheera ogummaallee isin jechaa jira. Haalli isaa naamijaa'u didee akkuma beektan mana Arabaa dalagaa mana Arabaa jechuun ijoolleen mana Arabaa dalagdan baay'ee keessan jirtu anna hordoftanii hangam akka dadhabsiisaa fi yaachisaa ta'e isinis hin beektu. Mana Arabaa jechuun yaa'u maallaqa arganna maallaqa san argachuudhaan jireenya keenya jijjiirtaa inni immoo maallaqa san argattee jireenya kee jijjiiruu jechuun obsa guddaa si barbaachisaa namni obsa guddaa fi chaalenjii adda addaa keessa bahee iddoo san gahaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee obsa nu barbaachisaa. Raahel har'a kunoo kana isinii qabattee dhiyaatte. Kanaaf biizinasii tokkotti galuu fi wantoota naannoo san jiranii fi haala keenya keessi keenyas waan fedhu ta'uu qaba jechuudha. Waa tokko daldaluu yoo eegalu yookiin hojjechuu yoo eegalu waan jaalannu san ta'uu qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyya Arabaa kana keessatti waan isin ajaa'ibu akkuma beektanii ani kontiraataan dhufee kontiraatiin yeroo kontiraataan dhufnu waan hunda nu dalagsiisu garuu isaan keessa maaliin kanan ani jaaladhu nyaata dalaguun jaaladha. Ani baay'ee qulqullina hin jaaladhu. Qulqullinni maanni yeroorraa yerootti si dadhabsa waan ta'eef ani baay'ee qulqullina hin jaaladhu nyaatan dalaguu jaaladha jechuudha. Kanaaf gizeen dalagullee keessi fedhiidhaan waan san waan haaraa baruudhaaf maal jechuudhaaf hawaa jechuudha. Kanaaf karaa daldala tokkootti yeroo galtanii waan jaalattan waan keessan hojii jaalattan sanitti gara maaliif nama bu'aa qabu taatu jechuudha malee namni tokko fakkeenyaaf ani Raahelumti suuqa banteef fi gabaa gaarii argatteef nabukkeetti suuqa oobani baay'ee wanno gadi bu'aa ta'a jechuudha maaliif fedhii isaa malee
korrejee yookiin immoo anumarraa copyright godhee bane malee keessaa fedhiin qabu la waan namni maamila baay'ee Raahel qabduuf Raahel irratti waa sanbane malee jaalala waan sanii yookiin daldala sanii qabatu wanti hundumtu jaalala keessa keetii fedhii keessa keetii irratti hundaa'aa jechuudha daldala tokko banuudhaaf. Kanaaf hordoftoonni Raahel Tuubiitiif argannee tuubii Raahel tanuma isinii dabarsiti isin caala dandeettii qabaadhee yookiin immoo sammuudhaan cimee fagaadhee oduun ta'e yaaduma tokko kana keessaa wantoonni baay'ee namoonni baay'ee wanta duraan hin raaffattan akka keessaa waan tokko yaadattan anillee abdiin qaba. Kanaaf hordoftoonni kiyya bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu jecha har'aaf viidiyoo gabaabaa kana isinii waraabeera yeroo ittaan immoo akkasumatti anuma beektani sorgoo sookoo mammaaksa baacoo itti fufa isiniin jedheera amma mammaaksuma irra jira sorgoof sookonis namoota laaleetan namoota afaan Oromoo danda'an laaleen isinii dhiyeessaa sorgoof sookorree barreessee baay'een qaba garuu namoota isa danda'antu karaa kiyyatti dhufiini. Kanaaf hordoftoonni Raahel Tuubiitiif argannee tuubii baay'een isin jaaladha warreen like share subscribe godhiniif anaa dhufu isiniin jedheera like share subscribe gochuu isin irraanfatina ani bakka jirtan hundumattuu isin jaaladha fayyaa naataa horaa bulaa.